ما شاء الله أكاسي أديري في عرفات لا لا والله اسمي ده والله اسمي والله اسمي أباقي أنا رمانا كفر لكن كست أنا نافذ توريس والله كفر والله اسمي أباقي أنا رمانا كفر بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. امين. اللهم اجعل الاجتماع على هذا الاجتماع مرحوما. امين. وتقبل على من ياتي فرقا معصوما. امين. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. امين. يا رب العالمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا رب العالمين. يا رب يا الله. يا رب ولدنا يا رب الجيسس. ونرك يا رب الجيسس. ربين عرفات فقسم هيدر فربين جدو بوسه اسما كنا اوبسا تكنولنا برجرا اوبسا كان فالي ربين جدو كان بوسه نموت هدو جچودا ربين جدو كان بوسه تيني ونو غدي مالك ابنا بوسه مالي والله كليس لبون نما تو يدل دربتوي جيته جچودا دل ما لبون نما تي دبين ترتو يو جيته غارو ربيني وان في ده هندا كيري ما في ده ان شاء الله كانوا يجتوا بربادا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكل جرتر جرى الحمد لله نقوم. طعمي إن ركوكو. وإني طعمي already طعمي دربي جرام وإني جرمار إنني دكتور رسول برباجسو. قالوا أكيد طعمي في حال طعمي تكو نمط أجمع ولكن قالوا ربي وريوانته هما متي درا حالو ما درا تعبتو تكو سرين تريوانته مجايون كل سواك درا دفتبين نوتي أتبيت توانته في سلا حال كنون دينو ما متى إنتو تريله كنون دينو يا ولبسوا ربو في يا ركونجرو ولما تجي فتشوا ربو ولبسوا ربو تامه إرجع اللي قالوا أك تعمل ليه تعمل وإن تعمل قبل ليه تعمل فترة ليه ميولة كندافو أما دبيتش دي كونا يروان تايف أما وانقول مقام نوان التمقام التمنيرة كنا بورا وإن كنا كندي بنجنة وان جتشو قام نو وان نم نجرون دا جنيرة كنا في كنا أسمعني سنين جتشو بروانا دبي أما قباب سما تغاري جتشو وإن عندنا سيرتي نسيس وعليكم السلام. وبريكي والرسول شيخ كمال أكسما وبليسكين خاشر جولي ولك بيجرو هندي كيسنو وردا وتشاجرتن كم جرتن نجا كيسني فيادا دغا دبچو في وني كل يرو اتشتهوتي أنا في بليسكي يا أمان كل اللي ننتره erga gartee wanni san hunda tahee nutti bilbilame erga bilbilame mana kadirii dhayinee haadha faatee fuunee if bira finne jechuudha. Akkasii garuu wanni tahee haadha faatee irraa isa dhageessanii jirtan waan mudate jechuudha. Yeroo sanitti maanguddoolleen gaafatte ati kadiris wanni himu yeroo sanitti waan biraat ture haati faateenis wanni himtu waan biraat ture. Kana keessa deebii akka haariyaatti dubbachuun barbaadu ani garuu waan lama sadii kan inni irraa dubbachuu barbaadutu jira. Inni dhugaa dubbachuuf
erga gartee wanni ta'e haati faateellee yeroo sanitti aarii keessa galtee yeroo as turtetti poolisiin qabsiisuun qabaa naaf hidhamuu qabaa waa hedduutu yaadame jechuudha. Waa hedduutu ta'e osoo gartee jaarsoliin jiranii warri akka amaan kun faan osoo jiru osoo nuti jirru gara sanatti hin deeminii waan jira isin jidduu laalleeti manguddummaan finnaa jennee dubbii lafa qabne haadha faateetis kadhannee haati faatee harka nu darbitee nu dhagahuu diddee abadan akkamittiin haati faatee dhugaa dubbachuu fi tumaa osoo hin taane jechi inni yeroo sanitti walitti qabee je'e santu aarse natti fakkaate. Dhugaa dubbachuuf waan nama aarsutu jira. Dubartii uleen hin aarsitu, uleen hin boochiftu. Jechaatu aarsa, jechaatu boochisa. Jecha gartee inni walitti qabee yeroo san je'e sanitti natti fakkaate. Haa isiin gartee obsa fudhachuu diddee dhugaa dubbachuuf erga edaa hanga ganamaatti kadhachaa bullee nu dhagahuu diddee jechuudha. Ergasii gaa namoonni gurguddaanis ni jira, jaarsoliinis. Imaama masgiidaa fa'aa ture dhugaa dubbachuuf imaama masgiidaa guddaatu jira. Boolee bulbulaa kana warra gartee salaachisaniitu jira. Akkasuma gartee warra manguddootu jira jechuudha. Manguddoo keessa jennu manguddoo gurguddoo warra gartee mootummaa keessaayis hojjetu akkasuma warra gartee ganda kanallee bulchu warra gartee kabajamaa warra guddaatu jira. Manguddoolee gurguddoo san waliif finnee viidiyoo xiqqoo tokko agartan natti fakkaata. Soof Umar keessatti dhaabbate Soof Umar keessatti achumatti gartee manguddoolee sanis achi walitti qabnee nulleen achi dhufnee waan jira achitti dubbanne jechuudha. Dhugaa dubbachuuf asirratti amma waa hedduun harkaa jira. Akkamitti hanganatti dubbii tana bira kuttee warri dubbii oowwisuu barbaaddanis ni jirtan. Obboleeyyan kiyya dubbii tanallee warri tokkollee gara gandummaa oofuu barbaaddan. Waan kanatti fayyadamtanii obboleeyyan lamaanutu wal dhabe. Dhugaa dubbachuuf jechuun ammallee numaan ja'an haati faateetii fi Kadiir obboleeyyan isin miti jechuullee baatan nuti obboleeyyan walii goone akka fedhan haa wal dhaban akka fedhan haa wal godhan ani waan hin harargee ta'eef miti kan hin Kadiiriif dubbadhu ani waan hin harargee ta'eef haadha faateen dhiibu amma haadha faateen dhugaa dubbachuuf na bira jirti mana kiyya jirti isin galee Kadiiriif illee hin dubbadhu haadha faateef hin dubbadhu yeroo sanitti wallaahi namni lolaa ture ana ida akkamitti dubartii keessattuu keessummaa michoon tun gartee soddaadhaas gam tokkos keessummaadha akkamitti akkas godhe jee namni akkaan lolaa ture tokko an hayyaan harargeedha. Isin galee garuu komantii irratti roobu dubbisaatiin ture waan badaan argu jira. Dubbii tana harargee fi arsii waliin hin dhawina. Warri gartee komantii barreessitan nafi keessatti guddaan isa kan nuti gawanni goone har'a manguddoo fuunee Arafaatillee ture akkasuma manguddoollee walitti qabamanii wanni har'a ta'e waan guddaadha. Dhugaa dubbachuuf mucaallee achi finnee mucaa akka gartee heera gartee manguddoon Oromoo itti murtutti badiin itti muramee jira dhugaa dubbachuuf. Ninki jibee Arafaate achi turte. Manguddoonni akkam waan gartee inni arsii tuqeef achitti dhaabbatee akka dhiifama godhu gaafatame. Dhiifama qofaa miti. Dhiifama qofaan hin dabarre. Akka gartee haadha faateellee maal ture wanni sanii gindilibsiitti uwwisanii haati faateellee rabbi si haa kabaju gindilibsii san deebistee mangudduma gartee achi ture warra gartee isaa walitti araarsanii deebistee uwwifte. Waan akeekkachiifamee jira Kadiir achirratti. Kadiir maal akeekkachiisanii har'a booda akka gartee arsii arrabsuu mitinii jecha badaadhaan arsii akkan kaafu. Arsii qofallee miti harargee jechuudha. Akka harargeellee jecha tokko hin jenneen achirratti gartee dhaabbatee waadaa galchisiisanii achitti manguddoo waa meeqa achitti gorsanii akkasitti walitti araarsanii walitti fayyisanii waliin maramanii obboleeyyan lamaan adda galan. Viidiyoo xiqqoo tokko waraabamee ture. Dhimma dhuunfaatiifis ta'e yeroo fixattanii gara biyya kanaatti galtanii namni sooshaal miidiyaa marra bahee waan tokko dubbatee fi eebeluu akkana jedhee fi piliis waan hin taane keessa hin gadina. Namni eenyu bira qubatuu qabnu eenyu jedha. Akkam taana jedha adda baafadhaa malee girri jettanii nama sooshaal miidiyaa irra bahee eebeluu akkana rabbiif jedha of eegaa ani kanuma dubbachuu barbaada. Alhasil anamma juu kanatti arge.
namni anaaf haadha faatee waliin beekame namni hedduulee na bilbilaati faatee na gaafate. Kallattiin gastii keessatti eessa taataati faatee jennaan Kadiiriin naafi waliin baadiyyaa deemtee nan jedhe. Naafi Kadiir jedheen. Durriyyeen akka shaantaa harkaan bunnee waan biraa isiin ofitti hin dhiiftu jedheen. Gastii keessatti nama 100 qaratti. Namni meeqa itti bilbilee Kadiiriin amaanaa itti kenninee jedhanii. Odoo namni amaanaa namatti kennu waan akkanaa haadha faatee irratti argamuun haati faatee nama beekamtu miidiyaa irratti nama dhagaya obsa dhagaya. Miskiina boolee fuudhee galee jedhuun meeqatu miidhame. An Kadiiriin dura dubban. Wanni waan kana dubbannu waan dhuftuuf dubbanna malee tajala lamaanii dhumte. Nama beekamu borba'ee na himataa ka beeku kan kabajamin. Namni soddaa kan kabajamin. Viidiyoo waraabanii ebaluu lafaa fuudhe akkana godhe birrii kiyyaan akkana godhe jechuun saafis barnoota faatee biraattillee barnoota jechuudha. Laakiin uummanni keenya afaan Oromoo dhageettan. Namni kun badaa jedhee amanaana. Abdulwaa'in nama saahiba kiyya fuula waliin beeknu guyyaarraa itti bilbila. Bilbila keessa taa'aa ture agarsiisa nama guutummaarri namni soddaa namni silaa kabaja qabu kun gurbaa kana bira kabaja dhabe. Faateen bormaa boolee fuudhamtoo maal hayya? Wanni qalbii kiyya na cabsu ana kan. Mee achi keessa laala uf laalame rakkoo ganaa dhuftu ta dabrite Kadiir balleesse Harargee bakka bu'een balleessine adabamuu qaba jedha. Abdi kallata irta kam. Mee Hamza. Hayyuu qalbii miti namni amma. Hamza kadiifama gaafate. Hayyuu qalbii. Xiyyeeffannaa inni nutti godhatee nutti deddeebi'u maali jechuun jira bara mana. Deebisuu hin danda'amu. Araaraas buusanii laal abbaa matatti nama hunda tokko tokko gammachiisuuf qorattanii maal jettanii isiitu nuti xiqqeesse kabajaan qabdu wanni jettanii waa hedduu haasoytaniif isin jiru. Bakki isin jirtu akkuma waan isin bira jirtuutti ilaalama. Namoonni waan kana ajandaa godhatanii as gubbaadha. Waan jettanii namoonni tokko hawaayee gandummaa jijjiiree waan biraa haasawus ni jira. Namni tokko ganda bakka hin bu'u. Namni tokko arsiirraa dhufee gizee waan taane haasawu arsii hunda bakka hin bu'u. Harargeerraa dhufee waan hin taane dalagu harargee guutuu bakka hin bu'u. Kanaafuu wanni isin godhuu qabdan ajandaa akkanaa as gubbatti Kadiirummaa addummaanuu mataan kee laayivii kana seentee waan kana sagantaa gootee namoonni dilee kudha asirra taa'ee waan kana irraa haasawuun tokkoffaa dogongora. Akka kiyyatti. Dogongora maal? Lammaffaa. Mijattii namaa manatti waamee namatti mee dogongorachummaan atu rakkoo qabda Hamza. Hamza dogongora nama ajjeesaa jira itti laaliidha nama ajjeesaa alaala jira jirta dogongora yaada mucaa kanaa dhageeffadhaadha yaada isaa dhageeffadhaa itti fufeeti yaada kan kee mangistii kiyya itti fufe sirrii jirta itti fufe Hamza. No, abdi sirrii jira. No, dhageeffadhu dubbii namaa. Eenyummaan uba ilmi namaa tokko waa'ee isii atummaa. Abdi ijoollee. Ana namni jalqaba achi geessu. Amma namoonni hedduun si jiraan jaalala. Namoonni hedduun abdii achi arginaan jaalala. Bakka tana waraabadha. Hamza irra deebi jedhi. Irra deebi. Wanni waraabbatanii hin jiru. Dhaggeeffadhu ajandaa babbaatee waan godhaniiti. Nigaa namni haasa'ee waan godhamuu silaa qabu godhame isiinis nama nagaa bira jirti bakka takka jirti ati laayivii seentee kana godhuun qabdu ture akka kiyyatti akka hin beeku garuu. Wanni kuni maaltu badame? Wanti badumoo bar ajandaa godhamee waan takka gizuma takka hoggaa taate amma naaf ati ijoollee nutuffattee jirta bar nama kana bar feermasii tume bar nama Oromoon guutuun beekamutti tumame bar manatti yaamatee manatti tume bar beekame akkamitti wanni kun faalamee dhume abdi ati kaleessallee wanni kun xumurame nagaan xumurame jettee mi abdi ammallee irra deebitee akka haaratti hin kaasoo osoo hin taane yaada gurbaa dhageeffannee ficcisiisnee achiin booda yaada itti kennan nama biraallee itti kennata gaa ati maa dubbii nama afaanii qabaa oolta billaalee. Isa tuubara akka waan kanatti fakkaata dhugaan otoonni irraa asoo jirra kaleeti kaleellee ottanuu asoo nu kijiba jedhan eega sagalee fi dhagaan booda hoo ammaa jechuun ammallee kijibachuu oddani inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun. Kijiba namni jeen jiru barra.
ati taatee kana bara eegana dhageesse bara yeroo jalqaba eenyu madurumee isii gaafadhu isiin eenyu jalqaba eenyutti himte waan kana wanni ajandaa godhamee anamma akka kiyyatti ajandaa jaama goolabni eda hawaasni manguddoon illee goolabde waan kana bira osoo amma sagalee isii guutuu gadi isinii baase sila amma akkanan jettanii bara atuuni qaanfattaamsa amma afaan guuttattee akkatin dubbattu sila. Yeroo boohu jirtu ana namni jalqaba silkii eenyu dura silkiin isiin irra dawwalte isii gaafadhuuti waan haarawan godhin akka waan si booda dhageen godhin eenyummaanuu silkiin jalqaba isiin silkiin irra dhoyitee itti himte ana namnichi geesse waan ta'eef namni ati itti amaanaa bira na keessa akkana na godhetti maanu nimirre ati maa awwaalte maa awwaalte dubbisa maanu nimin eega wala dhageet maaliin awwaalte Apa sih bilbiltay matay mati ma nunimir tan kun balleesse dogongore waan san dalage ati awwala ma nutti nimin tayyib baba dirqama isinitti himamu qaba ila Hamza mee gaadis irraa qaba dhiifamallee naa godhi Hamza Micayyoo tana jalqaba namni achi geessellee ana jettee jirta haya jalqaba eega achi geessite yeroo rakkoon kun irra gahullee jalqaba sitti himattee misiin tun jalqaba eega sitti himattee irraa dubbii sammaan dubbatin achiin gadi qabdee maaf callifte wanni qabamee callifame tokkollee hin jiru waan godhamu qabu hundaa'u manguddoo keessaa wanni haadhumattu jennee manguddoo erginee ijoollee nama itti goone isiis bootaatti jijjiirree waan godhamu silaa qabu godhamee jira waan sooshaal miidiyaa irratti ol baasuu hin barbaanne nuti yeroo sanitti manguddoon haadhumatu jennee finne gabaabumatti wanni dubbiin miidiyaa irra baate kan dubbiin achi dubbatame mijattii hin taane bar dubbiin achi dubbatame mijattii waan nafan ga'iniif mijattii miidiyaa irra baafte akkan godhuu deemtaree nama huta anamma haasawaa Hamzaallee sila Hamzarraa sila xiqqoo dhageeffadhee dubbachuun barbaada muut godhadhu atilleen Abdii atilleen Suleeman muut godhadhu anaa fi Hamza waliin dubbata dhaaba amma dubbii kana asumatti hedduu galatoomi Hamza ana dhugaas argachuudhaaf yaaliin godhaan ture kaleessa galgalarraa eegalee jechuudha muut godhadhu Abdii atilleen takkaa yookaan carraa nuu kenni yoo hin taane ammoo hangadiin ba'a. Ana bira okay no aye ana moni kun kosa miti nama dhageeffadha wasinitti ma dhagay nama kuma tokko fi nama kuma fi nama lamaa kanarratti qoosuu hin barbaadu waan sirna qabu takka dubbannee adda baana malee kijiba ijoollummaan hin barbaannu akka ijoollee taasisuu hin feenu Hamza hedduu ulfaadhu ati dhugaadha mucayyoo tana achi ergite akka ati fakkeenya si wajjin kontaaktii qabdu beekanillee irratti jechuudha. Haa ta'u garuu nuti waan barbaannu amma nageenyi bu'ee mucayyoo sanii dhugaadhaa yoo wanti isiidhaaf hin tahin yoo ka jiraatu ta'e akkaataa irratti sirreeffamu irratti hojjechuun murteessaadha. Dhugaadhaa amma wanni garaa nagee hin jiru yoo isiin ka jettu taate sirritti waan san gadi bu'anii garaa walitti fayyisuu dubbiin sun yoo hin tahin gara jaarsummaa ta'een fitu yoo san ta'uu baatte ammoo gara seeratti tarkaanfatuudha jechuudha namni tokko. Calliseeti miti agartee mucayyoon tun fakkeenya dhugaadha. Oromoo biraafis itti dhumatti mee Abdii amma namni dhugaadhaaf takkaa dubbii dhugaadhaaf taniin kijibane. Jaarsoolee kanallee kijibaafata. Dubbiin kijiban dhumanne. Kijiba dubbiin eessatti dhumatte namni kun nama beekamtii qabu Oromoo biratti akkamitti namnummaan tokkichi gadi taa'ee fixa mucama tokkichatu iciitiin fixa dubbii kana namni kun nama beekamtii qabu Oromoo miliyoona meeqatu isii beeka. Meeqoy Abdii Maalisi Hamzaan kunu qilleensarraa walitti taasa'anii akkamitti kumaa kenna hayyuun kun akkamitti kumaa kenna awwaaluu barbaadde qoy dhiiga keenya akkamitti lafa baaftee saree obaaftate hayyuun kun akkamitti ilaaltamee maqaan kee kun hayyuudha namni kun nama faawwasiidha yookiin nama beekamtii jabaa qabu Oromoo bira. Dhagay fitattee waan tokko siidhaamuu barbaada sirratan.